እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ልጅ አሳቅፎኛል፣ በመንታ ልጅ ባርኮኛል። ይህ በእኔ አቅም የሚሆን አይደለም። እግዚአብሔር ስለረዳኝ፣ እግዚአብሔር ስላገዘኝ ነው። የኢትዮጵያ እናቶች፣ የኢትዮጵያ አባቶች፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት፣ ዱዓ፣ ምርቃት ሰምቶ በልጅ ባርኮኛል። እንዲህ አይነት ደስታ፣ እንዲህ አይነት በረከት እናንተ ቤትም ይግባ። እግዚአብሔር ልጅ ለምትፈልጉ ሁሉ እንዲህ በመንታ ልጅ ይባርካችሁ። ጋሩማ hojjechuun ofii fi gaafa jedhan namoonni baay'een jechi kun gaaffii isaaniitti ta'a. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni yuutuubii koo akkam jirtu? Nagaa keessanii? Anis baay'ee nagaa koodhaa, galata waaqayyoo. Egaa obboleessa keenya Abinnatii waaqayyoo isa gargaaree ijoollee lakkuu argatee jira. Kanaa dhiiraa fi durba ijoolleen kennaa waaqayyooti. Badhaasa waaqayyoo namaaf kennudha. Dhugaa dubbachuuf namni biyya lafaa kanarratti qarshii qabuutii waan barbaade bituu danda'a. Ala garuu bituu hin danda'u. Soo kennaa waaqayyoodha jechuudha. Egaa obboleessa keenya kana amantiidhaan naman qooduu akka amma Oromoo Amaara jedhamu akkasitiin naman qooduu nama ija tokkoon nama laaluudha. Rakkataa bira kan hin dabarre, rakkataa faana taa'ee iddoo sanatti kan nyaatuuf kan dhugu, kan faana taa'ee bu'uudha. Egaa gaarummaa inni hojjete kun maal isaaf godhe yoo jettan, har'a kunoo badhaasa kana isaaf kennee jechuudha. Namni gaarummaa gaafa hojjetu ofii fidha yeroo jedhamu namoonni baay'een namatti yaada hin taane namatti deebisu. Akkamitti akkas ta'a jechuu danda'u. Soo namni kun gaarummaa hojjete isaaf deebi'e, waaqayyo immoo kanaan isa badhaase jechuudha. Nuyis gaarummaa namaaf gaarii yoo goone waaqayyo immoo nuufis kennaa godhee nuu kenna waan nuti hawwinee jechuudha. Soo gaarii gochuun eenyuuf daree ofiifidha jechuudha. Ofiifidha gaarummaa kan hojjetan ofiif malee nama sanaaf miti jechuudha. Kana jechuun barbaada obboleessa keenya Abinnat, baga waaqayyo si gargaaree ijoollee babbareedduu kana argatte waaqayyo siif haa guddisu. Isin jechuun jaalladhaan karaa kootiin obboleessa jaallatamaadha. Namni kamuu kan hin jibbinedha. Dhugaa waaqayyoodha. Baay'ee namaaf yaadudha. Nama gadde faana taa'ee nama gaddudha. Namni bara kanaa gadda keessan ilaalee isin bira darbuu danda'a. Namni kun garuu gadda nama ilaalee nama bira hin darbu. Yeroo baay'ee yeroo arginu miidiyaa irratti waaqayyo kanuma caalaa laphee banamaa akkasii haa kennuu fi dadhaboota akka inni gargaaru kana waaqayyos isa haa gargaaru jechuun jaalladha. Namni kamiyyuu waaqaan kadhadhaa fi maaliif gaarummaa inni hojjetu kuni namoota Itoophiyaa keessatti namoota 1000 utuu hojjetame biyyi keenya badhaadhina guddaadhaan oomishamti jedhee yaada. Dhugaa rabbiidha. Namni hundi gaarummaa akkasiin hojjetu waan ta'eef akkan biyyi keenya jeequmsaan guuttee, dhiiga dhangalaasuudhaan guuttee, obboleettiin immoo obboleettii irratti kan kaatu gaarummaan akka kanaa waan dhibabeefidha. Waaqni gaarummaa akkasii nuuf haa kennu jechuun jaalladha. Laayikii godhaa, sheerii godhaa, galatoomaa. እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ልጅ አሳቅፎኛል፣ በመንታ ልጅ ባርኮኛል። ይህ በእኔ አቅም የሚሆን አይደለም። እግዚአብሔር ስለረዳኝ፣ እግዚአብሔር ስላገዘኝ ነው። የኢትዮጵያ እናቶች፣ የኢትዮጵያ አባቶች፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት፣ ዱዓ፣ ምርቃት ሰምቶ በልጅ ባርኮኛል። እንዲህ አይነት ደስታ፣ እንዲህ አይነት በረከት እናንተ ቤትም ይግባ። እግዚአብሔር ልጅ ለምትፈልጉ ሁሉ እንዲህ በመንታ ልጅ ይባርካችሁ።